Ashama harka fuune hordoftoota fi daawwattoota YouTube channel Abbee Shexaayir akkam naguma fayyaa keessanii nageenyi rabbii bakkumsin jirtanitti gaarree laggeen qaxxaamuree isin haa ga'u isinin jenna. Egaan hordoftoota fi daawwattoota keenya Oromoon naman saalfachiisu nuun saalfachiifne I think guyyaa shan dura natti fakkaata bakkuma kana teenne gaafa san YouTubein kun haarawaa namni kun Abbee Shexaayir jedhama. Abbee Xaahir jedhama. Nama Oromoof waan bareeda qabatee dhufaa jiru. Waan san qabatee dhufu immootu YouTubein isaa subscribing kuma guutuu qaba. Kuma nu guutaa jennee ana Redwaan Isaaq fi Fatii Yefiqirinaat taane mucallee isin beeksifne isinitti himannee turre. Isinillee nu saalfachiifne kuma tokkoo fi 202 nu ooftanii jirtu. Ummata naman qanfachiifne ummata gara laafessa kabajama isin takka isin gaafanne isin irraan dhabne subscribe jettu like share jettu mallaqa jettu wannummaan isin kadhanne isin irraan dhabne jiru. By the way durso irratti warri YouTube channel mucaa kanaa subscribe gootan baay'ee tokko bakka jirru ol kaane galatooma isin jenna. Itti aansuudhaan immootu erga galata hammana jenne booda guyyaa har'aa wanti deebineefi sagantaaleen inni qopheeffate watch time waan jedhamu jira. YouTube partner feenu jechuun filannoo garaagara jira. Akkuma barataan kutaa tokko baratee elementary xumuree gara kolleejiitti maal jettaniin elementary irraa maal inni tirabbo haya schoolie sene haya school ምናምን በሚለው ነው አንያው በኢትዮጵያ ከዛት ሂምባራነ በቻይና ቱረ ጊዜ ኢሳክፋናት ሂመን አሲራምቤ መልካፋናት ሂመን ዳጋ ያው ሀሪሮ በኢትዮጵያ ይሁታና ወጅን ቀምኑ ሶ አፍንጭና ከነን ዩቲዩብ ቻናል ረሜ መልካክ አርቲስት ረሜ መልካት ነው አፎጅራ አሲን ከአቤ ጣሂር ነው አፎጅራ ወሉማ ገለቲ ሰገንታ ገይስኒ ዲሱፍ አቤን ከሮርፈተ eegaluudhaafi wanni amma isaafu YouTube partnera seenuuf YouTubera ta'uuf higgaawii waan jiru manni kaartaa pilaanii jira caraqa jira ammallee YouTubein isaa kun caraqa safarii keessaan baane because sa'aatii 4 gara isaafu kanaaf obboleewwan kiyya amma wanni nu gootan abbaan rabbiin isin ilaaffisee silkii lama sadi qabdan silkii tokkoon waan biraa hiriyoota keessan dubbisaa silkii tokko banaa fi lafa kaaya jaalallee yoo qabaate haadha manaa yoo qabaate obboleessa hiriyoota namni bakka itti dhiyaatan namni hundi kaa namaa yaadu namoonni fira isaa mucaan keenya kun haa guddatu yoo haadha manaa qabaate abbaan manaa kiyyaa kun haa guddatu I think waan qabanatti fakkaatalee qaba yoo mootu obboleessa obboleettii warra online fayyadama qabaate abbeen keenya kun nu haa guddatu yoo hiriyaa wajjin nyaate qabaate abbeen keenya kun nama sila akkasin godhaaf hin dhaqqabu nama baay'ee jina waan ta'eef rakkaayii fi hin bulchaadha yeroo viidiyoo isaatu dhageeffatu hin dhaqqabu nama viidiyoo dhenga daasone sanuu hin dhageeffanne sheer godhetuma bira tare namni akka anaa kun biizii hin taane nama baay'ee wajjin irra kaayee gizee ribatti deemtu biraa rafiif sa'aatiin adeemuufi namni kuwwan illee viidiyoo haga dhumaa dhaggeeffadhaafi gifaabil sa'a 300 qabaa amma gana sa'aatii 4,300 tofeessinii galee sa'aatii guutuu barbaada. Kanaafi walumaa galatti sa'aatiin suuta guutama rakkoo miti abbaan dandeettan viidiyoo isaa gadhu dhumaa laalafi akka sa'aatiin guutuufi abbaan rabbiin isin ilaaffise akkas godha abbaan dadhabdan immootu dhageeffadhaatuma bira tara no matter gaafa rabbiin guutanii guutamaa fi isin hin cinqinu amma ishee subscribing guuteera sa'aatiin suuta guuta akka inni hojjeteeni kanaaf immootu wanni inni bakka tarama takka waan hojjechuuf taa'ullee hin jiru yaada isaa waan qabu waan ummata kanaaf qopheesse itti hafufu rakkoo miti kanuma jedha amma fi artist isaa Zainuu jira Rammee Malkaa jira Rammee Malkaa mee YouTuber haarawaa kana yaada maalii qabda dabar ani abbee kana akkuma waliin beeynutti akkuma isin tanaan dura ibsitanitti abbeen kun nama cimaadha jechuun ganda keessatti mana keessatti gizee waliin teenyee taphannu nama nu bohaarsu nama yaada bilchaataa qabu nama bilchaataa nama qaroodha. Kanaaf namni kun yoo gara sooshaal miidiyaa kanatti ol dhufe hawaasa Oromoo kana fayyaduu malaa yaada jedhuun nutumaatu dhiibee akka inni gara nu dhufu godhe. Kanaaf Oromoon hundinuu xiiqiidhaan bakka jirtu nama kana simattee yaadaaf beekumsaaf dandeettii isaa akka irraa fudhattan akka irraa itti fayyadamtan isin afeerraa namni kun nama baay'ee cimaa nama gartee bu'ii jireenyaa kana hedduu dabarsee jiru
nama waa hedduu irraa barachuu teessan jennee abdii qabna. Kanaaf akkuma asliin isinitti himaa ture amma subscribe-iin guyyuma lama keessatti kumni guutameefii jira amma wanni hafe sa'uma. Kanaaf sa'aa kana akka guuttaniif abdii isinirraa qabna silaayis Oromoon waan takkatti illee nu saalfachiisteen beektu akkuma asliin jechaa ture. Kanaaf dhaamsi kiyya akka rammee malkaatti akka malkaa tube entertainment jechuudha. Wanniin ani asitti dhufeef abbeen kun saahiba kiyya waliin jireenya hedduu waliin qabna. Kanaaf miilanumaan chaanala isaa kana beeksisuudhaaf YouTube isaatirrattis akkasuma YouTube kiyya irrattis jechuudha. Kanaaf as jirra. Kanaaf namoonni na beeytan nama kana akka waan inni barbaadu cinaa dhaabbattaniin isin afeeraa jechuudha. Galatooma asillee artist Isaaq Zeynuutu jira harka nyaatettiin mee artist Isaaq Zeynuuf carraa kennina karaa chaanala abbetu xumuruuf deemna al tokko artist Isaaq Zeynuuf dabarsine gamana deemna jechuudha gara rammee malkaa. Egaa aslii waan baay'ee dubbatee jira akkasumas immoo rammeenis waan baay'ee dubbatee jira. Egaa akkuma beekamu namni tokko YouTube gaafa banatu waa malee miti Oromoodhaaf faayidaa tokko nan buusa jedheeti kan inni YouTube banatu jechuudha. Kanaaf jennaani subscribe guyyaa tokko keessatti kumanuu guuttanii guyyaa lama keessatti kumanuu guuttanii sa'aatii hafetu jira. Sa'aatii kana ammoo akka daawwattanii nu guuttanu gamanumaan isin affeera sagantaawwan bubbuhaarsaa fi babbashannansiisaa hedduu kan inni qabatee dhufudha jechuudha. Nuti maatiidha yeroo wajjin jiraannu kana keessatti waa hedduu irraa baranneeti jirra abbee kanarra baay'ee beeknaanii beekumsa isaa kana yookaan muuxannoo bu'aa ba'ii jireenya isaa kana ammoo maaliif hawaasa keetiin hin geessu jenneeti kan akka YouTube'dhaan gara keessanitti dhufu kan goone jechuudha. Akkuma waa hedduu isarraa baranne public ta'ee yaanni isaa kun bu'aa ba'ii jireenya isaa kun wanti inni beeku immoo isin fayyada jennee waan yaannee fi kanaaf jennaan YouTube isaa kana warri subscribing goone amma subscribe gochuudhaan daawwachuudhaan like share gochuudhaan akka cinaa dhaabbattanu gamanumaan isin affeerra gama YouTube kiyyaatiinis share nan godha warri YouTube gurguddaa qabdanus YouTube keessan jalatti community jalatti share gochuudhaan akka inni sa'aatiin isaa baay'atuuf akka gootanu gamanumaan isin affeerra. kanuma kanan jedhu egaan kanadhaaf qabannee dhiyaannee karaa YouTube channel Abbee Xaahirin kanuma daawwattoota keenya dubbiin guddate farratti hin fe'anii namuu ka Facebook qabdan karaa Facebook keessanitti share godhaafi warroonni YouTuberoota community keessanirra kaayaa fi warroonni immootu accountii gurguddaan qabne hiriyoota keessanitti ergaa fi harkaan immootu viidiyoon akkana baay'ee bira ga'uuf like godhaafi isinin jenna yeroo gaarii nuuf qabaadhaa baay'ee isin jaalanna hordoftoota Abbeelleen akkasuma isin jaalata dubbachuun barbaadu garuu xiqqoo aarii qaba sa'aatiin hin guunne fi baay yalla galatoomaa jiraadha isinin jedhaa keessumoonni kiyya kamana kanatti argamtanillee isin